سيرة معي الوقت ولا راسي لا جارتي تيارس تو جارتي كي أنا ما جارتي مقاسي لو nama jati te makasih lo imbar batam jati ke kami ka mashallah aleha jati ke amate o fille namalle namaste sille shara ragara shara si oftu sana la na ta de jirti andu barti ke miyu ke sin jalatu tu na ta de jirti isin mata ke gubba khalas shi wajin de mati kuno akka kadima shara ra demte chita khalas ke kiyan fin atan ma warna rasat baga sirrab semalatina da bisar da dana obasa ani abbasa kebar biradu sabale sibiradu ne di fona gori to beleti ega yo me tabma sab kebar khana fana sahaba to e galte haj خلاص abbasa kebar wajja sahiba te ana finni sahiba ani yani wuti sahibin jar se kana je chodem tamu manu makana yundu fi lage fa logo la lage fa manu makana yundu fi naje chodem tamu mana kala dufu na dorgo mi dangam tu akamije manni abbasa kebar manna ka kiyalle ta inda gatinka baba sabke barin jerina tadda nama ofun be kono jike te haji mana baba sabke barin jerina baba sabke bar ko famiti kam mana kana ka umbe ta mun be ta mama je atamma la ragefa amma abba sabke bar itidawalla mana dagi mana ne ignan jere titi isuma fana man finati enwa isuma fana man finati ati dubbi qabda baran la amba ko jijirati nitti koni tura mana naqiti mana na egi mimitti me jirati gulas rabantu nanje ma adamu anu marginan won danfide kun mana karagutu ma ma la ani kumar se balese koy ma hojike tu na danfisa hojike mal hojike mal sira balese me wan keri mal dalagde wonna sira balese ma namas jala jesemo me won ma da kesra ta nyate mo wonna si wonna ifagala naranya atte malaga kana nama kana na ajala jesu way oksa dugde jalatin daima ke gurgurte jarti ke mana ke sadararte tayyib mal ila kuno yegalte amala man makiyati mal side debi sumal mana kiya hindu fin haji ana mana kiyati ka baja si goda si arab salle amana ke nuft mana pasab ke ko basiti ka ba mana barra konge kuno mana nama di gufde tabarat shara mana abbas ke bar kufe abban sab ke bar kufe haji mana kiya ba sin barbadu nanje mata ke bubajira ala wasala jedeti baaf garu ati bakka inni jirretti mana kiya ba nanjechu indandesu mirgan qabdu si galabe wata kan na wajin dandesu assalamu alaykum ashama akafune kabajamtoota furriftoota keenya jira jirtu bakka jirtan hundatti nageenyi keenya isin haqa qabu jecha gaarrammoo waan adda takkasiniif qabadhee jira jechuudha amma abban sabke barillee mana hin jirani bakka dalagaa jira jechuudha amma rame kana bilbila kaasee illee immoo nama dhufaa jira ulaa bantu malee naan jechaa jira jechuudha namni waan nama sana maal si galchee bani naan jedhe anillee gaagaaffii kiyya kanatti madeddeebifnaan hajjiidha ulaa banii fi hajjiidha naan jedhe jechuudha hajjii kana hin beektu anii fi hajjii jechuun egaa qoree dhoqqee keessaati jechuudha hajjiin ani baay'ee isa hin jaalladhu sababuma caaltuuni jechuudha yeroo darbellee guyyaa 3 akkas dhufee mana kiyya keessa gangalataa ture ani kabajumaaf aadiidha jedhee dhiisee jira fuulatti badee jennaan ofuma ammoo bahee deemee jechuudha ammallee immoo deebi'ee ulaa kiyyatti dhufaa jira anis kaameraa kiyya dhoksadhee mee waanuma inni jedhu waanuma inni fedhuuf qee kiyya kanatti deddeebi'uyyuu gaafatu fedha jechuudha sinafootti guruma boruu fi jechaadha maaliif yoo jettanii bakka hajjiin qubate hundi mashaakilliin dhabamu bakka inni deeme hundatti bultii namaa diigama ka ofiillee kanamaallee akka iddoo tokko taa'uun fedhu namtichi jechuudha ani naan liqimsamu wanti hajjii kun fagoodhuma nagaan haa jiraatu jedha inni garuu qee kiyyarra deddeebi'aa jira jechuudha abbaan sabkee barillee rakkoo guddaa qaba jechuudha maalis ta'uu nama biyyaatii akkam goonee jalaa ulaa banuu dinnaa maalii jedhee waan arge sababa dhiyeessaa jira jechuudha abbaan sabkee barii amma ofuma isaatii sababa suuqee mana saadiiguuf deemaa jechuudha abbaan sabkee bar namni hajjii afaan tolee kana onnee keessatti summii baatee deemu kanaaf waa yaani azanaafi jechuudha inni nama ilmoo ofiyyaanne ofiyyaanne qeesayyaanne waa hunda balleessee mana nama biraallee dhufee balleessuuf deema ka asirratti amma hajjii qofa osoo hin taane abbaa sabkee baruu dubbii fedhaa jira jechuudha akkana namticha kana ijumaan arguun feene isoo beeku natti fidaa jechuudha amma ulaa banii fi kana godhii fi kabajatti godhii maalis ta'u nama keenya maalaa ta'u nama keenya yoo ta'e ilmoo haadha kiyyaa yoo ta'e badaa taanaan badaadha hin fedhu jedhanii jira jechuudha garuummoo egaa maalis ta'u kabaja abbaa warraa kiyyaa eeguuf jecha ulaa banii fi
waan manni jedhu waan manni narraa fedhu kana isin afootti gaafatu fedha mee badiin kee kana jettanii isinillee waan hunda kan waliin laallu ta'a isiniin jedha hordoftootaaf kabajamtoota keenya. Aywa. Seeni jenne gadi dhageessu maali? Mul'atu maa soota mana nu nariisisin. Salaam alaikum. Akkam. Abbaa sabiirri. Maal dhufee nagaa doktara situtti bilbilee miti ana nan gaafatine. Abbaa sakkee bare. Mana deemnaan jee ture sanii. Hin dhufata akka sintuu waliin haasa'anii kana keessaa hin qabuuti. Ana kana keessaa hin qabu dhanaan bilbiltee dhufte moo nama anaaf kabajaa qabda moo maal gaafatta waan abbaa sakkee bare. Nama abbaa sakkee bare dhufne jedhee si gaafadhe malee anama bare wayisi arabsee maal ta'isaa maal rakkoo narraa qabdamu? Rakkoo maalis irraa qaba situ rakkoo narraa qaba kudhanas deddeebi'ee mana kiyyaafoo deddeemaa asiif achi deemaa as deebi'a waan barbaaddu si beeka malee ati dubbatadhu malee maal beeka reetti. Mana kee dura. Dubbii sabxoo hajji namni yoo si dhiises yoo si jalaafes nama laa hafaan jirtu. Mee maal barbaacha dhufte amma? Maal barbaacha dhufte? Ani mana namaa dhufuun namni akkana waa barbaachu malee akkanaan nagaa mana nama dhufani biyya keessatti. Waa'ee biyyaa fi waa'ee maalii amma dhiisiitti maaluma barbaacha as deddeebitaa asiin jedha maal barbaacha. Ani abbaa sabkee bira dhufe malee si bira dhufne dhiifama godhi ta'u baleetti. Egaa yoo mee tabbummaa sabkee bar kana faanaa saahaba ta'uu eegaltee hajji. Kalaas abbaa sabkee bira wajjin saahiba ta'e anaaf inni saahiba. Ani itti saahibin jaarsa kannaan jechuu deemtamu. Manuma kana yoo dhufi dhageeffatu. Manuma kana yoo dhufi naan jechuu deemtamu. Mana kana dhufu na dhorku mirgaan qabdu akkamii jee manni abbaa sabkee bara. Manni akka kiyyallee ta'e hin dagatiin kan. Abbaa sabkee bara hin jedhin ati addaan nama ofuun beekun hojii keeti hajji. Mana abbaa sabkee bara hin jedhin abbaa sabkee bara qofaa miti kan mana kana qabu hin beektamu hin beektati. Maal jechuun ta'e? Atamma dhageeffatu. Amma abbaan sabkee bara itti dawwallaan mana dhaqee mana hin eeginaan jedheetiiti. Isuma faana maan dhufinati. Isuma faana maan dhufinati ati dubbii qabda bara lakki an bakka hojii jiraatiiti. Nitti koni tura mana dhaqiiti mana na eegi mimitti mee jiraati gulaas irraa bantu naan jedhe. Ma atamma anuma arginaan wanti danfitee kun mana kana guutummaa jiraati. Hojii kee qabu. Ani kun maal si balleesse? Hojii keetu na danfisa. Hojiin kee maal? Hojii kee beekta. Maal sirra balleesse? Mee waan keerii maal dalagdee? Wanna sirra balleesse maal? Namas jala ajjeese moo? Mee maallaqee sirraa hatee nyaadhe moo? Ifa gala narraa nyaattee maallaqa kana nama kana naa jala ajjeesu wayyu dhoksaa dugda jalaatiin daa'ima kee gurgurtee jaartii kee mana keessa darartee dhayi maal? Ila kun eegalte amma laa. Eegalte lee namni mana isaatiin taane anaalleen ta'u. Bakka si nyaanyaane hin nonnooqate laa. Kalaas deemeen jedhin akkasiin dhufiin kee kiyyaatis. Anqaan kee wasi bira dhufe yaafisan si abbaa sabkee bira dhufe abbaa sabkee bira yoo mana kana dhufe gadi bahii sin barbaadu naan jedhe wanta akkasiin jedha nama zimmattee nama walii oofuuf hin deemin afaan darbaas natti naasa'in ansi faana dubbii siin qabu. An akka biyya keenyaatti dhageeffatu an akka biyya keenyaatti qabeeku yoo jaarsa dhageeffatu jaarsa mana yaani bakka jaarsi jirti jaarsa dawalee yoo mana namaa dhufe rakkoon qabu jaartiin waan jaarsi ittiin jedhee bulti malee atamma qoyi. Isa kabaynaan ulaa sirraa bale malee akka hojii keetu akka gochaa keetiif immoo ulaa sirraan balu. Erga isa kabajeeti isa erga kabaje galatu duuba ani kun keessummaa isaatiiti akkamitti anaa mana seera dhageeffatu anaa mana kana dhufe isa dawalee dhufe innumaan dhaginaan jedheeti akkamitti akka sareeta akkanatti ofirra na nyaata maal si godhan. Ana akka saree godhaa jiru laa akka saree siin goone tofii keetii of goote malee ati manuma kee kakabajjee qe'een taa'ii maa ganda namaarra olii gad deemta yeroo darbees guyyaa sadii moo afurii asuma gangalatta mana gara xaragadhu dhabe garatti ol seenu dhabe isa naayya si eeyyame kalaa si eeyyame hin dhufiin kana booda qe'uma kiyyaa yoo dubbii biraa qabaatte yoo rakkoo biraa qabaatte as baasii dubbadhu wajjin manni ka abbaa sakkee barii ashiitiin jedhiin addaan nu oofu dhageeffatu sitti mana kana dhufu ati na dhugu mirgaan qabdu takka ji si galaami mirgaan qabdu anka jiru edda kun diiwaana kutaa hirbaati mirgaan qaba diiwaana mi dhageeffatu manni kun edda kun diiwaana mi yoo ammoo an kutaa hirbaa san ol seenee yookaan akka ati waa hojjettu si urgee jiraadhe sa'a ana abbatii qaba anatu garuu bakka diiwaana dhageeffatu dhageeffatu eddoon kun diiwaana bakka namni dhiira dhufee haratti galfatu boqonnaa itti godhatu waan ta'eef kanaafu bakka kana na dhorku
mirga qabdu. Ana baasa kee bira eeyyama fudhee jira rakkoo. Maa qeen keenya manatti boqotanii yookiin immoo UN'dha yaani yookiin qayi masqalii gargaarsa siin jedhani kan dhufte as jechaas naa hin fedhan. Mana saahiba kiyyaatti. Sahaba ke ega yomi mana sahaba ke waan masin sahabam taniifun beeku sii miti bara marakkoo guddaa ka qabu ibsaadha waan dubbatuudha maaliif iyyuu nama qeessaa ibsa maal balleessee maaliif ulaa baneedha suma kanaafu maal keerii dalagdee waan gaarii dalagdee maal gooteme hanji biyyaalee dhugaa dubbachuudha isin bira namni dubartiin kamiyyuu dubartii addunyaa haala jirtu guutuuni dhiira miskiina ol jedhee jaannama laalle isiin ta'u dhiirri dubartii ta'u ka akkana akka ila wannat dhiitee lakan irra deemu dubartiin nama akkasii akka rabbiin laatira amma abbaa sabkee baruun inni balleessa ganama bahee dalagatee galgala waan galeef yaani waan kan hunda ta'e moo waan ulaa waan isa yenna ulaa jalaabani ani si ifuma galaga gorsiiti abbaa sabkee barii waan hojii kee kana hunda mana barumsaa banadhuuti barsiisi kana jechuudha akkatti akka gannadhiitu barbaadde akka keessan akkati caaltuu goote akkati mucattii kana dhamaastu sana godhuuf deemtama maal jechuu atuubar wanni amma akkanas si maraachee akkanatti maraatti qabachuuf kun akkana hidhaattuufi saba caaltu hin beekamu caaltuu tante caaltuu tante nama biyyattii yaati ujoollee gandatii yaati maarra jettee akka harakaatu godhame mata baadhuuti bakka beekte dhaqiin caaltu. Hin jenne immoo mucattii biyya kiyyaa atis namuma biyya kiyyaati osoo kabajaa qabaatte nama biyya kiyyaati atis afaan Oromoo dubbatan hunduu tokko kana sammuu kee jallaan hin oofin. Wanni akka isin bira hin jiru laata dhugaa dubbachuudha maaliif fakkaata amma osoo bar nama dhugaa taate koottaa caaltuu illee yaamtee anallee yaamtee. Waan takkarra nama isinitti mee dirqama kiyyaa miti kaameeraa fayyadamuun hajjiisim jedhe ammane waan darbe natti hin kaasin ofii kee mana diigdaa ati silayyuu waan keerii maal dalagattaa namitittii sheexana wajjin ooltaa waan siiri si barsiistii kaan si dhiqsiistii kaan si dhungachiistii kanaaf siisi. Seera maalii argaatu adaraas. Jaartii tiyaadhaas. Jaartii dhageeffadhu. Annama jaartii maqaa isii dhabu. nama jaartii maqaa isii dhawu hin barbaadu. Jaartii kee kamii ka maashaallee aleeha. Jaartii kee dhamaatee ofiillee namallee dhamaastee sillee shaararra gara shaara si ooftu sana. Naataatee jirti. Si taate malas dubartii dhageeffa. An dubartii kamiyyuu qixee isiin jaaladhu. Naaf taatee jirti isiin mataa kee gubbaa. Mataa kee gubbaa kalaas ishee wajjin deemaatii kun akka kaadhimaa shaararra deemtee citaa kalaas kee kiyyan dhufin. Atan mabarnaa rasaadha. Bakka seerra ibsa maal ati na bishaan dhadhaadhaan obaasaa jirti. Mana keetti dhufee mana keetitti garuu arraba takkaan arrasi gara booda abbaa sabkee bari yoo himadhe booda sababa kiyya walloltanii rakkoo. Maa wallolaa jette akkatti gadi siyaadhiitu jette maal tafe. Kanaas ulee fidii fiiti amma akkanattuu tumii haadha manaa kee kanaa qajeelchi jedhiin kaanu jalladhee jette bar. Anamma siyaadhiitu hin jenne bar. Dubartiini dhiira miskiina hin jaalattu. Nama ol qabeeti miilaan lafa isii bitu malee jedhe malee isin jenne. Kanaaf jette gamaa jedhe isin jenne maal jedhe kun. Nama akka dubartii guutuutti jedhe malee yaani miimiin akkasii jedhee maqaa hin kennuufne. Kanaafuu dhageeffadhu ati yoo na argitu dhiira dhibba si dhaqaan waan si godhe hin beeku. Waan kana si godhe hin beeku. Maali caaltuu jechuun haadha kiyyaa dubartiidha haadha ilmoo keeti akkamii ishee akkana za'ajja. Ufillee maraattee namatti qawsiitti fiddee ina jeesisa aga summii nyaachisuu si bara hojii keetti kun hajji na dhiisan amma wallahi of qabaa jira akkasii miidhagdee dhageeffadhu amma balleessi caaltu maal godhe caaltu maal godhe maaliif irratti nadhoo meeqa fiddate. Saniif wanni afideefillee caaltuun dura ofii kan yeroo jalqabaa ofii nagattee biyya galte kan yeroo lammataa dhageeffadhu siima dubbii yaani gara dorgan malee baan dorganeedha. Tanammoo ufii kuuftee manaa baatee jennaan anjaartii biraa fuudhe rakkoon qabu. Si garami yoo ta dura of jalaa qabu isin kuufteeti samii yaani harakaati isin goote anjaartii biraa fuudhe mirga qaba si garami. Booda ofuma akkasi kuuftee jecha namaa haadha sabboon tufa jala baatee akkasitti ofuma kutteeti booda yeroo anjaartii fuudhe ofuma dirqiidhaan mana qonnaa deebite jechuudha. Manni kan isheeti baga deebite akka feete deebi'u ba'uu galuun adiidha kuni. Kanaafuu iddoo kana badii maal qabale? Ishiin si eeyyamte fuudhi jette yoo ishiin abbaddeeyyuu namaan gaafachiiftee yaa caaltu ol deebi mana keetti lakki jette kadhattee rabbii jedhee ol deebi jedhee naan diddee naan fuudhi edaasii yoo ishiin baate haadha takka jala sagal suyyaa jechuudha. Si garami
أما كان أفوني تجاري فوت ما شاء الله أما شيء أبدو بتاعت الحمد لله ناتا ترتي ها نمني كولين جرا لا كيف ويش ولين جراتي أنا بس ولين جرا تامي أسرت أنا واتك كسين جل حجي نيتين كيكون سيتاته ميتي ما نجعلتو سنة ما جيسره ما نجعلتو هنجين خلاص نيتين كسيتاته وجين ترك كده تبا دائما سديبسا في إمبارح تدي مو كجيبا كجل ديمته إيه جت كنا ما يتوقع لا كداي مالي درا يعني سبوغارا أنا تو إسينا أرسلنا جلابو ده بك كاي بود أمو إتين كده فورت هونيا تورا بيدي ده مينة جيجي ديده أكاسيت وانا جدي إشين جالته دي درما جالتو كان اللي وام أجو دمته أماته مجتين فيا إنك بدمله هذه كون علمه كانت أكم غراجة بالته دي مجتين أمافتني وام بيكتو نمن بيكتو جتني أكنت تبتن أنا ما كناس تاي سنة من مكياتي مالتي سيد ديبس ومال من كيه إنه فين هجي أنا ما من كياتي كبجاسي غدا سيارة سالين أما كيه نفت من أباس أبكير من أباس أبكير كوباسي تكبا من بركون كي كلهم من أنا ما دي غوف ديم تبرات شارع من أباس أبكير كوفي أباس أبكير كوفي هجي من كيه بس إمبار باديون أنجلي متى كيه بباجرا على وسارة جريتي باف garuu ati bakka inni jirretti mana kiyyaa banaan jechuun hin dandeessu mirgaan qabdu si galame waa takka hin hawwachuu dandeessu afaan oromooti yaani afaan oromooti osuma si hadhaa wali dhimsi afaan oromooti sitti mee jira fayyumaa qabda nan jedhageefa nan jeeqiniiti diifaan daraabe ana sanuu ana sirraaba jechuun gaa mush manaa baay'ee sun taane yaani wanna gurfatannoo hin qabdu achi taa'e adiidhaan manaa si obee jette bar isatu na arrabsiisaa si miti taa'e manni siifaa bal'ata biyyee maal goonare nama alaa dhufee namni nama jeeqa mana ajaa'iba uummanaa ummata ajaa'iba mataa nama gargaarsummaa dhaan biraan beekaniiti.